Ashama harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa akkam jirtu nagaan rabbii bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha aanolee global miidiyaa irraa oduu guyyaa irraa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Oduu guyyaa irraa kan isinitti himu an Tolchaa Huseenii hanga xumura qophii keenyaatti nu faana turan affeerraa kennam. Daawwattoota keenya guyyaa irraa dura taa'aa paartii Dimokiraatawaa magaalaa Finfinnee obbo Baharuddin Musammaa Yaasiin boordii filannoo wajjin kokkee wal qabu dabalatee odeeffannooleen garagaraa qabannee isiniif dhiyaanneerra. Warroonni YouTube channel keenyaa subscribe hin godhin akkasuma warroonni page Facebook keenyaa like follow hin godhin tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf YouTube channel keenyaa subscribe godhadhaa akkasuma page Facebook keenyaa like follow godhadhaa jecha kallattiimaan gara odeeffannoo qabannee dhufneetti isin ceesifna. Dura taa'aa paartii Dimokiraatawaa magaalaa Finfinnee obbo Baharuddin Musammaa Yaasiin boordii filannoo wajjin yeroo kokkee wal qaban viidiyoo marsaalee hawaasaa irra naanna'aa jirtu ni mul'ifti. Obbo Baharuddin Musammaa Yaasiin boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa paartiin keenyaa filannoo keessaa akka dhiibbamuuf shira garagaraa nurratti xaxaa jira jedhu isa kana adda baafachuuf kallattiidhaan dura taa'aa paartichaa President Mammee bilbilaan dubbifnee jira. Gaafiif deebii isaa wajjigoones akkatti aanutti isiniif dhiyeessinaa nu hordofaa. Dura taa'aa paartii Dimokiraatawaa magaalaa Finfinnee President Mammee yookaan obbo Baharuddin Musammaa Yaasiin guyyaa irraa boordii filannoo biyyaalessa Itoophiyaatti warra hojjettoota achi keessaa wajjin yeroo walitti dubbattan yeroo sagalee ol fuutan dhagaa turre viidiyoon waan san garsiisus akka malee social media naanna'aa ture. Mee president maaltu ta'e maaltu dhalatee waliigalteen maaliif dhabamee walirratti sagalee ol fuutaniitiin yeroo dubbattan agarra wanti ta'e maal nutti himuu dandeettu? Galatoomii Tolchaa Huseen Maddaa wanti ta'e akka bilisaan jechuudhaan boordiin filannoo akka nu bilisaan sochoonee laayisensii fudhannee kana amma laayisensii ayinata lama jira. Inni fudhannee gizaawwiidha amma kan ittiin sochoonee maataba mana biiroo kireeffachuu waan adda addaa kan akkaawuntii baankii baafachuu waan adda addaa kan ittiin socho'uu fi paartii keenya walgahii yoo qabaanne waan akkasiitiif nu kennanii inni waan naan garuu isa kennuudhaaf immoo hin laallanni. Isa walaa sana waan barbaachisu seeraaf heera matadaraa tsohuuf seeraaf heera galchedhanii nan galchee kooppii 14,000 uummanni sooshaal miidiyaadhaaf gadhiiseen ture hin da'u waan kana wanti kun akka inni dhufu waan hin beekuuf nan seenee ergan seenee booda galchine booda koomentii 51 naa deebisanii xalayaadhaan xalayaa kunoo footoo suuraa isaasiif hin ergaa rakkoo 51 sun wanti jarri dha'anu waan nama kolfisiisu bakka hoon jedhanii mirchaa yookaan filannoo keessaa akka nuti jechuudhaan hin seenne hoon bakka beekaadhuma jechuudhaan irraa ignore nu gochuudhaaf koomentii 51 naa kennanii kun akkas rakkoo qabaa wanta akkasii kun hin guunne wama guunne galchine jechuudhaan. President yaada jararraa haa ta'uu amma yeroo isin wantoota ulaagaalee barbaachisan boordii filannootti dhiyeessan boordiin filannoo waan isin dhiyeessan sallaalee qabxiiwwan sirreessuu qabdan isinitti himan qabxiiwwan sanniin isin sirreessitanii si itti deebistan isin fudhachuu didanii? No, fuunee deemne. Fuunee yeroo deemu kooppii godhii jette. Kooppii jechuun wanti guddaan wanti yeroo keessa maallaqa keessa giidoo keenyaatu kooppiidha. Ganama yoo mana kooppii galte galgala baata. Kooppii gara 12,000 jechuudha. Fuutu kooppii. Fakkeenyaaf matadaadaraa dambinni jedhamu kitaabni isaa tokko kooppii fuula peejii jechuudha. Waraqaan isaa tokko meeqa 38. Peejii 38 seeraaf heerri jechuudha. Inni nu galchinu tokkoonsaa. Isa tokkoonsaa bakka 5 jechuudha. Baay'ee tokkoon bakka 5 kooppii goota jechuudha. Tokkoonsaa bakka 5. Ilaaliga 35 saa meeqa dhufa jechuudha. Yeroo lammaffaadhaaf maaliif akkasan nu taabsitu? Tokkoffaa nuti ilmaan qotee bulaati. Wanta kana seera miti jedheen. No seera kunoo seerri isaa jira. Hayyeegaa yoo seera walitti baasu ta'e dheengadda jara Iskandar Naggaa, Azeemaa, Abin walitti waamanii turanii dhoksaadhaan jechuudha. Waamali walgahii waan adda addaa President garasitti dabarfachuun
gara sitti dabarfachuun duratti mee asitti gaaffii isinirraa qulqulleeffachuu barbaadu jira. Wanti haal duree namni isaan isiniif dhiyeessanii waraqata kanneen hunda koppii godhaa dhiyeessaa akka jedhan paartii keessan qofa moo paartiilee hunduu akkasumatti gaaffiin dhiyaatee fi waan akka isan galchan moo addatti isin akka isin filannoo irratti hin hirmaanne? Kan jarri galatoomiyaan kan paartii biraa hin beeku akka paartii kiyyaatti akka hoggana paartii abbaa manaa Finfinneettan sitti maayira kiyya. Kan nama biraa hin dalagaa jiru hin dalagaa hin jiranu isa jedhuu fi ragaan ansiif dhiyeessuu danda'u dheengadda akka paartiitti fakkeenyaaf interkontareettal hotel yeroo lama walga'ii jira jedhanii nu amaniiru. Inni dheengaddaa immoo hedduu walga'ii barbaachisaa kan nuti keessatti argamuu qabnu utuu nuun bilbiliin jara abin azeemaa iskendeerin waan akkanaa qofa waamanii paartilee waamanii nuuf waam maaliif nu waamne jedheen wanti siinaa deebifte wanti na aarseessu wanti akka seeraatti jara gaafachiisu tokko maali beektaa tolcha akkas gaafadheen ennaan kan nyaa እውቅና ውጪ ነው jedhe ምንድነው ከእናንተ እውቅና ውጪ ሁለት ምርጫ ቦርድ ነው እንዳለው ምርጫ ቦርድ ለማ ጅራን ጀደን ኖ ተኮ ጅራይት ሀየደን ገደ kan jiraaf bilbile ምርጫ ቦርድ ሚቲ ኦፍ ኮርስ ኤኙ ከመራ የሰራ ኢሰዋንን ቤክነፍስ deebisuu danda'u look shirri kana caalu jira kun nurratti hojjetame nuuf hin bilbilamne hin waamamne jechuun jara kaaniif akka barbaadan jechuudha laayisensii barbaadan manetti erguuf jechuudha jennee fudhanna akka keenyaatti. President amma akka isin yaaddanitti boordiin filannoo paartii dimokiraatawaa Finfinnee filannoo keessaa baasuudhaaf dhiibbaa nurratti godhaa jira jechaa jirtan. Dhibbatti. Isa kanaaf furmaata akka furmaataatti paartiin keessan maal murteeffatee deemaa jira? Amma gaa sida yaa akka viidiyoo miidiyaa irra sosocho'aa jiru yaa jarumatu waraabee sosocho'aa yeroo argitan kana yaani qaama jarummaa irraa jechuudha. Akka qabaqaa karaa ati yookaan dallantee qabxii gattee filannoo keessaa baatu tokko lammaffaa immoo kan jirri irratti xiyyeeffatan akkuma argitu fakkeenyaaf maal biyyattiin kun waan ajaa'ibaati seeraa fi biyya kana fakkeenyaaf waggaa tokko guutuu lammummaa nama seeraa feeraan obbo Jawaar Mahamasaa gomsuudhaaf sa'aatii 24 ittiin xumuramne namichi ilaali waan ajaa'ibaati maali maqaan isaanii Odaa eenyu jedhama. Isaanii naangomsuuf sa'aatii 24 ittiin xumurre luka waan akkana garaagarummaa akkanaa jira. Tokko lammaffaa immoo wanti nama ajaa'ibu gosa akka koorratti gosa akka Jawaar irratti maaliif xiyyeeffatu namoota beekamtii qabanu jaalala uummataa qabanu gara fuulduraaf mo'achuu danda'anu yaada bilchaataa yaada mo'ataa namoota qabanu biyyattii kanas siyaasa biyya kanas sirriitti namoota galeef irratti xiyyeeffatanii akka filannoo sana jechuudha sababa adda addaa sababa xixiqqaa nurratti funaananii ignore nu gochuu fedhu nuti garuu abadan abdiin kutannu kana uummanni Itoophiyaa guutuun isaa baruu qaba uummanni akka nu cina dhaabbatu ammas ergaa keenya dhaanfannaa obbo Tolchaa. Durataa paartii dimokiraatawaa magaalaa Finfinnee obbo Baharuddin Musammaa Yaasiin karaa toora bilbilaatiin ayyamamuu taatanii yaada keessan nu kennuu keessaniif guddaa galatoomaa. Nus yaada isin nuuf kennitan osoo keessaa hin muriin akkuma isinirraa fudhanneetti uummata Oromoo bal'aa biraan isiniif kenna. Yaada nuuf kennitaniif amma illee irra deebi'ee maqaa Anolee Global Miidiyaatiin guddaa galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Galatoomaa obbo Tolchaa Huseen dhumarra dhaamsa dabarfachuu danda'ama? Dabarfadhu. Hayyee galatoomi uummanni Oromoo duniyaa irra jirtanu akkasumas jechuudhaan keessattuu jarri diiyaasporaa ilaalaa jirtu isin malee siyaasni tarkaanfii tokko akka tarkaanfachuu hin dandeenye ni beektu. Dheengadda fakkeenyaaf jarri paartiin hadha jechuudhaan amaanaa uummatarraa fudhatanii yeroodhaaf biyya bulchaa jiranu dheengadda jechuudhaan miliyoona maddaarash irratti ilaali aangoo tokkoffaa aangoo ofirkaa qabu lammaffaa waraana ofirkaa qabu sadaffaa meeshaa ammayyaa ofirkaa qabu arfaffaa abbaa qabeenyaa guutuu lakka'amanii maallaqa biileenaan kan jarri sadaqaa kadhataa yookaan gaafatanii uummatarraa fudhatan sun maaliif jara gargaara jedhaati ilaala nuti haqa qabannee jirra. Kanaafuu diiyaasporaan biyya alaa jirtanu maqaa nutti horuu mataa nutti horuun ga'ee keessan ba'achuu qabdu. Boroftaan Finfinnee cine karoote boroftaan Finfinnee barbaadan hadda dhaabbachuu
jechuudhaaf yeroon isaa amma kan jedhuun qaba. Hedduu dagatanii jiru diyaaspooraan. Kanaafuu akka nun daganneef akka nu cina dhaabbatan nun ergaa koo dabarsaa galatoomi tolcha. Ulfaadhu Baharuddin Musammaa Yaasiin yeroon uf dura bara qabsoo gaarii isiniif haa ta'u nullee akka miidiyaa Oromootti jaarmiyaalee siyaasa Oromootiif uwwisa nurraa eegamuun kenninaa waan gama miidiyaatiin barbaachisuun isin bira jirra. Jabaadhaa. Galatooma. Thank you. Biyya Hindiitti waan ajaa'ibaa tokkotu mudate. Waan namni tasumallee hin ta'a jedhee hin yaadimtu argame. Biyya Hindii keessatti sareen qamalee guddifte. Waan ajaa'ibaati. Oduu kana dhageenyee raajii nuti ta'e raajeffannee raajii kana isin biraan gahuuf murteessinee gara keessan qabanne. Gabaasni kan Daily Mail yoo ta'u anis oduu ajaa'ibaa kana akka ta'anutti gurra isin buusa. Hindiitti sareen takka qamalee guddiftuu dhabdee guddisaa jirti. Haati qamalee xiqqoo kana jiraattonni naannichaa jalleessaa fi qamaloota oomisharraa eeguuf tarkaanfii fudhataniin duutee jirti. Kana jechuun jalleessaa fi qamaloonni biyya Hindiitti oomisha qonnaan bultoota akka malee waan nyaataniif qonnaan bultoonni oomisha ofii irraa ittisuudhaaf haadha qamalee xiqqoo tanaa ajjeesan. Sareen rimaa taate tunis qamalee guddiftuu dhabde kana kunuunsuu eegaltee jirti. Qamaleen xiqqoon kun wayita haati ishee duute umriin isii guyyaa 10 ture. Ergasii boodas firoomaa hin baratamneen sarittiin qamalitti kunuunsutti jirti. Saree fi qamaleen uumamaan kan walii hin jaalanne yookaan kan walii hin galle yoo ta'an walitti dhufeenyi saree fi qamalee tanniinii garuu jiraattota naannichaa fi addunyaa dinqisiisee jira. Walitti dhufeenyi saree fi qamalee tanniinii suuraa kan keessa namni suuraa kaasu kan umriin isaa waggaa 48 Paadik Paadil jaalalli sarittii fi qamalee hedduu akka isaan dinqisiisee ibseet jira. Suuraan kunis kan amma suuraa viidiyoo fi suuraa irratti isiniif mul'ataa jiru kanniiniin. Saree fi qamaleen gargaraa fi kan walii hin galle ta'anis sarittiin haadha ishii bakka bu'uufiin guddisaa jiraachuu ishee hedduu dinqisiifadhaa jedha gabaasni Daily Mail. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp akka pirezidaantii yeroo waraanaatti of ilaaluun biyyi isaanii moo'ichaan akka galtu dhaadatan. Muuxannoon tarkaanfii bara waraana Kooriyaa fudhatame kan USA akka meeshaalee fayyaa barbaachisoo dhiyeessuuf oomisha saffisiisuu dandeessuu yaadachuun garee wallaansaa humnoota waraana Ameerikaa qophii taasisaa kan jiru ta'uun himan pirezidaantichi. Ameerikaan oomisha meeshaalee kanaaf barbaachisanis saffisaan gaggeessaa jirti jedhan. Dooniiwwan hospitaalota waraana galaanaa lamas hir'ina siree dhukkubsattoota mudachuu danda'uuf jecha qophii taasisaa jiraachuu isaanii ibsaniiti jiru. Miseensonni humna waraanaa kan biraas haala of eeggannoodhaan dhaabbachuun hanga ajajni darbuufitti eeggachaa jirus jedhameet jira. Haaluma wal fakkaatuun ammoo miseensota mana maree Ameerikaa 2 irratti vaayirasiin akka argame himameet jira. Hanga ammaatti Ameerikaatti namoonni 9,300 dhibee vaayirasii koronaa kanaan qabaman yoo ta'u namoonni gara 150 osoo hin du'in hin hafne jedhameet yaadama. Pirezidaanti Tiraamp gaafii gaazexeessitoota biyyattii vaayirasicha ittisuuf hangam qophooftee jirti jedhuun dhiyaateef deebii yoo kennan haalli keessatti argamnu waraanaa erga jedhanii booda ofii kiyyaas kanan ilaalu akka pirezidaantii tibbaa waraanaatti jedhaniiti jiru. Pirezidaanti Tiraamp itti dabaluunis dhimma diina hin mul'anne kana ni mo'annaa akka yaaduttis yeroon yaadameen dura mo'annaa guutumaan guutuutis injifannoo ni argannaa jedhanii jiru. Addunyaa irrattis namoonni gara 220 ta'an vaayirasii kanaan faalamuun isaanii kan mirkanaa'e yoo ta'u namoonni 8,800 ol ammoo du'aniiti jiru. Feesbuukiin tamsa'ina vaayirasii koronaa ittisuuf hojjettoonni isaa kontiraata mana taa'anii akka hojjetan ayyame. Murtichi qabiyyee Feesbuukiidhaan Ameerikaadhaa gadhiifamuu kan hordofan ilaallata. Dhaabbatichi Ameerikaa keessatti hojjettoota kontiraata qabiyyee hordofan 15,000 qaba. Hojii raawwachiisaa olaanaan Feesbuukii Maark Zuukarbarg
sababa vaayirasichaaf hojjettoonni kunneen hojii idilee isaanii sirnaan raawwachuu waan hin dandeenyeef mindaa isaanii argachaa mana ta'anii akka hojjetan himaniit jiru. Dhaabbatichi yeroo kanatti qabiyyeewwan tamsa'a artifishaala intelligensii hordofaas jira. Dabalataanis tarkaanfichi dhiibbaa vaayirasii koronaan qaqqabsiisaa jiru xiqqeessu ni gargaaras jedhameet jira. Zuukarbarg fayyaa hawaasaa itti fufiinsaa eeguuf seerri mana keessa taa'uun hojjechuuf ba'e kun akka itti fufu himaniit jiru. Hojii gaggeessaan ejensii hojjettoota Joo Rivaanoo Baaros tamsa'ina vaayirasichaa ittisuuf tarkaanfii dhaabbatichi fudhatee yaada jajjabeeffamuu qabuudha jedhanii jiru. Hojii manaa hojjetamuu akka hojii waajjiraa hojjetamuu ta'uu hin malu. Feesbuukiin burjaajiif saaxilamuu malas kan jedhan hin dhabamne. Feesbuukiin namoota hojii biizinasii xixiqqaa hojjetan deeggaruuf doolaara miliyoona 100 akka laatu ifoomsuun isaa ni yaadatama. Hojjettoota dhaabbii tokkoof kaffaltii boonasii yeroo weerara vaayirasichaaf ta'u doolaara 1000 laateet jira. Maaleeziyaan weerara vaayirasii koronaa biyyattii keessatti hammaatee to'achuuf daangaa biyyoota ollaa waliin qabdu hunda cufte. Biyya ollaa Chaayinaa hanga jalqaba ji'a kanaatti weerara vaayirasii koronaa biyyoota naannichaa cinqaa ture to'achuu isiitiin dinqisiifamaa turte. Haa ta'u malee konferansii daawwaa guddaa xumuraa ji'a darbee gaggeeffame booda vaayirasichi haala weeraraatiin kan tatamsa'e ta'uu mootummaan biyyattii beeksise. Konferansiin kun masjida guddaa magaalaa Kuala Lumpur keessatti guyyaa 4 kan gaggeeffame yoo ta'u lammiileen biyyoota alaa 1,500 dabalatee uummanni 16,000 ol konferansicha irratti kan hirmaatee ture ta'uun gabaafame. Kanuma hordofuudhaan guyyoota lamaan darban keessa namoota sagantaa daawwaa kana irratti hirmaatanii turan jidduu 500 ol vaayirasichaan kan qabaman ta'uu ministeerri fayyaa biyyattii beeksise. Ammas uummata 10,000 lakkaa'amu addatti hordoffiin fayyaa kan godhamaafii jiru ta'uun ibsame. Walumaa galatti Maaleeziyaa keessatti lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii 900 ol gahuun odeeffannoon ni mul'isa. Biyyoonni Islaamaa vaayirasichi haala yaaddessaa ta'een keessatti babal'ataa jiru kanneen biroo hanga guyyaa har'aatti Qatar namni 450, Indoneeziyaan namni 309, Paakistaan namni 307, Bahareen namni 256 akkasumas Suudiin namni 238 qabamuun mirkaneessaniiti jiru. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa odeeffannoon har'aaf qabannee isiniif dhiyaannee kanuma odeeffannoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.